wanni jechuu barbaade wanni kun nuti illee kan dhageenye ramadaana keessa ramadaana jalqabaayyuu ijoollee warraabsu jirtu uumamu kanneen dhageenye jennaani guyyaa tokko achi jirraa ol seeneetinanii waan kana dhiisaa mee ramadaana keessa namni ramadaana boodallee waa haasawa ramadaana keessa uummatallee ibaadaarraan shaagalinaa hamattillee uummatan seensisanaa dhulmiidhataa dhiisaatiin inshaallah yoo mara ammate ramadaana booda dubbatanii yoo dubbiin jiraatte ammoo qarshiin sumayyaa nyaatte sumayyaa tasfaayee nyaatte yoo jiraatte ammoo anatu isinii gaafateetii dhugumaan nyaatte taanaan anatu irraa isinii fuudhaa jedheeni ture. Eegasanii ammoo toleenaan jedhanii ijoolleen illee ni gaafsanii rabbiin barakachiisuu dhiisan si galtee. Boodaan ammoo deemnee mucayyoon illee qunnamtee anillee saatii yeroo hunda saatiin qabu si galtee inshaagalamaa. Dubbachaa turre mucayyoo tanallee gaafadhee waan bira jiru mucayyoo tanallee gaafachaatiin ture osoo nama tokko jidduun seensisin jechuudha. Gaafachaa ture mucayyoon tunillee qarshii akka ergite ni amantii tunillee qarshiin akka itti ergame ni amantii. Lammaffaadha ammoo mucayyoon tun maaliif itti ergite jennaan mucayyoon tun viizaa naa hojjetaniif jetti tunillee viizaa hojjechuun natti ergame jetti. Bakki itti irratti wal dhabani viizaan hojjetame moo hin hojjetamne kan jedhu irratti. Tun hojjedhe jetti. Tun ammoo hojjetamne jetti. Lamaan isaaniitu amma bakka kanatti gaafadhu mucayyoo tanallee hogguu gaafadhu ragaa qabatamaadha kan hojjetamne biran jiru. Si galtee mucayyoo tanallee hogguu gaafadhu ragaa qabatamaa mee waraqaa as kenni waraqaa hojjette as kenni jedhaani ture as ergi barbaadiitii ergi gara barbaadi jedhaani ture. Waraqaa gaaf duraa wanni kun waggaa tokkoon duraa naan jette. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. تعال تفضل يا محمد. أنا أخرج منكم. كسرنا wanni kun waa waggaa tokko duraati. Ani gaafsan akkanatti wallabbiinni argama jedheen kaanne waa waggaa tokko duraati. Mubaalli sunillee na jalaa caccabdee miseeji itti ergamoo isitti ergee jira jette jennaan tolee jedheenani. Tole of biraa eegan qabaanne jedhee tammaas deebi'ee mucayyoo tana gaafadhee miseejiin sun sibira jira hin jiru. Tole eessatti walitti kennitan qarshii kana gaafa maal jirtan waan kana hojjettan gaafa Dubaay jirru jedhan. San boodaan ammoo namoota gaafa jarri biyya galan san quba qabullee gaafachaa ture Aliifaa jechuun Ali Muhammad faa jedhanii ijoollee keenya gaafachaa ture gaafa gaafadhu maaltu jira gaafa jedhuuni nuti wanni quba qabnu qarshii jarri walitti kennite quba hin qabnu laakiin Sumayyaa Tasfaayee mucayyoo tana qarqaaruudhaaf jecha yeroo wanna jechaa turre hin beeknaa naan jette. Anayyuu mucaan sun amma Ali Muhammad Damusee jedhaman beeke ijoollee abbaa boodii hin beektan jedheetii yaada ijoollee garee shaadaati. Qarshii 10,000 kennee ture naan jedheen nuyyuu mataan isaatu jechuudha. San boodaan ammoo amma information gaa waan argatinii fi mucayyoo matanatti dibee mucayyoo tanaan waa jedheen maal jedheen tole waraqaa kana ragaa waraqaadhaan argadhu jettee intalli waraqaa ragaa namaadha yoo hin fida jetti ragaa namaadha haa fidatturee jedheenan si galaa mitisa biyyarraallee as masriirraallee ragaa namaa fidadhaa jetti. Mucayyoo hambaadha jal'isni akkanaan hin dhudhani nama ragaa fidadha jedhu akka godhan hin qabaniiti mee ragaa fidattuu ilaallaa jenne hin didde tun taamna bira jirtu tun jechuudha. Si galaa mitisa hin diddaan ragaa namaan barbaadu maal jennaan ragaa namaadha yoo fidatte sobdee fiduu dandeessi duubaan haasaanii fiduu danda'anii jette. Jennaan yaa mucayyoo bar ragaan namaadha qeebalamaadha shari'aa islaamaa keessatti namni lamaa ragaa ta'uu danda'a jedheenan. Jennaani lakkii jettee hin diddee san boodaan amma ergisiin diddeen booda jidduu kanatti amma na dibde anas gamanaa jechuudha. Amma jidduu kanatti gaafa na dibdeetiin jettu gara kakuutti sababni isaadhaa ragaan wannaadha gadhabame kiyaara lama yookaan filannoo lamatu jira. Filannoon tokko filannoo qaxaroo kenninee fi intala kana ragaa waraqaadha haa fidattu waraqaa jette san haa fidattuuti qaxaroo haa kennuufi jedheen sanillee hin taaneef mucayyoo tana. Filannoo lammaffaadha ammoo kakuudha. Kakuullee itti meetiin ture ishee achi boodaan eega diddeen booda itti malee kakuun kun kakuu al-yamiin al-ghamuus jedhama. Al-yamiin al-ghamuus jechuuni osoo beekan haqa nama nyaachuuf jecha yoo kakatan waan guyyaa 3 hin namarraa kufuudhaa miti waan ibidda jahannam nama seensisuu nabi rabbi alayhi wasallam akkas jedhanii
intalli kun yoo kakatte isiituu badaa jedheenan birriin kuma 200 wamaa miti isiituu iyyuu irra goddaama nama kakate santu jiruun isaa badaa si haa kakattu jedheen tole naan jettee turte guyyaa tokko erga sani guyyaa lammaffaa tole jedhee ijoollee kana walitti fiduudhaaf jecha guruu fiidheetii gaafa walitti fiduudhaaf jedhu tunna jala hafte mucayyoon tamana bira jirtu kun hin ta'u jette si galtee maali jennaan kakattee kaatee guyyaa sadiidhaatti kakuu baaftii naan jette wanni waan kakuu baafa kakuu kafalamu miti kun kakuu yookaan guyyaa 3 soomanii baasaniidhaa miti booda ammoo ani jidduu kanatti anuuni aare amma deebi'e tokko mucayyoon tuni isiin tun osoo nama sakamuu didde osoo hin ta'u jettee guutuu kadiddu taateeti kalaas birrii nyaattee jirta kafalii jedhaan tayyib ragaan fidadha jette ragaa namaa nuti harka dide qaxaroo naa qabaa jette qaxaroo sanillee hin qabnu jechuu jirta kakadhu siyaa kakattu jennaan illee lakki naaf hin kakatinii jechuu jirta yaa mucayyoo yoo hagan hunda ka shakkitu taate rakkoodha mee akkam goonaa jedhe san boodaan amma jidduu kanatti mucayyoon tunillee beekte sagalee koo ani WhatsAppidhaan wagguu itti haasa'u sagalee koo dabarfitee namatti ergaa turte si galaa miti sagalee koo sagalee kiyya kana maal akka shakkitan hin beeku sagalee kiyya kana dabarsitee namatti ergaa turte sagalee dabarsitee ijoollee biraatitti ergaa turte amma jidduu kanatti natti dhagahame mucayyoon tun mucayyoo sirnaati miti jedhee ofirraa amma gabaabsuu ka jedhan sababni isaa sagalee namaadhaan sila waan anu wajjin haasa'u jiru anuma wajjin haasa'uu qabdi turte san boodaan amma mucayyoon miidiyaa irratti illee waa waraabuu jalqabdee jennaani intalataan illee wagguu dubbisu kun narraa waraabdee jirti jetti tunillee narraa waraabdee jirti jidduu kanatti rakko ana wajjin haasa'an achi deebi'an gaafadhu yeroon qabdannu dhiifama naa gootan aywa na gaafadhu deekaa kudhan qofa qaba ayder qoy waan isin gaafadha seera viizaati wal qabsiisee waa isin gaafadha Sumayyaan Tasfaayee akka seera viizaatti viizaa gaafa namaa baafamu abbaa dhimmaatti ergama. Akkasiin ergine hin beekne hojii jalqabooda kana ergeera isiniin jette malee hin ergine tokkoffaa. Kakaan hin barbaachisu as keessatti dhiifama naa godhaa ustaata kiyya qaalii. Fakkeenyaaf viizaa gaafa baaftu nama baheef sanaaf ergama viizaan. Nama bahee isaa irratti tikkeettii mureera fakkeenyaaf tikkeettii fa'aa mureeratti. Tikkeettii gaafa murtu ofii ittiin deemuuf miti. Qaama murteef qabdi waan ta'eef yeruma sana qaama murtee dabarsiisu turte. Itti siidhaqa tokkummaa isa san. Jechuun asirratti yaada keessan kana keessatti waan gaaffinna ta'e ifa isinii gochuuf. Tokkee isi afidhan ustaas maaliif asiin jedhe beektaa yoo diqqa viizaan bahee jiraate tikkeettii jalqaba kutama kan Ijipti yoo ta'e jalqaba utuu viizaan ergamuudha murteessaan tikkeettii kutamee viizaan ittiin hojjetamaati jedhati. Kanan beeka dhibbaa. Itti isinii dhaqaa tole. Sanillee gaafachuun kiyya nafni. Sigaltee erga sani ammoo akkas eega jenneen booda sigaltee jidduma sanitti aarulleedhaan mucayyoo waan ulee gadi godhatu kanallee aarulleedha. Maal jedheen si fakkaate bakkuma amma seensi dhaqu jiraama. Wanni kun waa waggaa tokko duraatimi tunilleen akkasitti amanti tunillee ni amanti. Waggaa tokko dura yoo taate fakkeenya miseejiin tokko miseeji ani erge tokko na jalaa baduu danda'a sun aadiidha. Okay. Miseeji ergee jira jechaa jirti atammoo hin ergine jechuu jirta. Miseeji sun jalaa badee jechuu jirti. Yoo si bira jiraate ati dhugaa dubbadhu jennaan tunillee hin kakatti na bira hin jiru jettee kakatti tole badee ta'edhe. Wanni wantu waggaa tokko duraati waa waggaa lama dhiyaatee jiru. Tole yaa mucayyoo tana jedhee nama isima tana gaafadheen. Gaafa sanii gaafa amma jala mucayyoon siif erguu diddu san gaafattee jirtaati birrii kiyya naa deebisettee ni jirtaa jedheenan. Sirriitu badhu. Eega hin ergamne taate amma isin erga jechaa jirti ka isiidha haadhiifnu. In ergine jenneetuma haadhiifnu. Garuu ammoo yaani mantiqa loojikiidha yoo laaltu loojikiidhaan mucayyoon tun gaafsan eega hin ergamiin maal jechuu qabdi birrii tiyya naa deebise jechuu qabdi. Birrii naa deebise jechuun nama hundaaf hun taaka. Birrii naa deebise jettee jirtaa jedheenan. Jedhee jira naan jette. Okay. Ani amma tana irratti muraati yoo birrii naa deebise jettee jiraatte mee miseejii gaafsanii dhaaf duuba deebi'i waan ji'a 8 ji'a 9 duraadha yoo harkaa qabaatte naaf ergi jedhe. Si galaa mitisa. Ji'a 9 ji'a 10 dura ji'a 8 ji'a 9 dura waan ati dubbatte miseejii naa deebisetteen qarshii kee naaf kenni ati jetteen sani yoo qabaatte mee kenni jedheen. Si galaa mitisa. Harkaa waan naaf kennuu hin dandeenyu mucayyoo. Xayyib tole karaa biraadhaatti yaala. Mucayyoon tuni paaspoortii irratti viizaa hojjettee jirti moo hojjettee hin jirtu ni ilaalla.
Paaspoortii kan kee ka duraan itti hojjette san an ofii kiyyaan ilaalaati akkuma ta'eeti inni ilaalchisa. Ati paaspoortii kan kee ka irratti hojjetame isiin jettee dubbattu san naaf ergi. Yoo paaspoortii san irratti viizaan hojjetame hin jiraanne hojjetame hin jiru jennee intala qabna. Yoo hojjetamee jiraate achumaan addaan galtaniiti. Waan kana mee paaspoortii ergeedhaan kunillee isiin liqinfamne mucayyoo mamma na bira jirtu kana sii galaa mitisaa. Akkasi waliigalatti kana hunda gaafa amma deebiin kan keessii deebi'e jedheeti yaada bakka ati jette san. Intalli eegattiin ergin taate mucayyoon tun gaafachuudha. In gaafattilleedha birrii keenyaa kenni jechuun amma waggaa tokkoon booda namni birrii keenyaa kennamaan hin jiru. Waggaa tokko dura yookaan ji'oota 9-10 dura naaf kenni jedhee namni dubbata. Miseejii san qabdanaa jedheen ni qabaadhaan jette kun miseejii ni qabaadhaan jette naaf hin ergine. Osoo naaf ergitee jiraatte sila miseejiin kun siif ergamee jira Sumayyaa Maasoof ta'ee Sumayyaa Tasfaayee ulee qabuu danda'a. Isa san waan hin arginiif jecha jidduutti amma harakaata ijoolleen goggootee jennaan ani dasnan jenne akkaataa godhan kana jechuudha miidiyaa irratti deemee fixadhu jedheen itti dhiisisiin jechuu barbaadeeti. San boodaan waan amma ijoolleen jettu kana garas godhanii nuuf akka hundattuu nuufi tana qofa dubbadhee isin geessa nuuf ijoolleen hundi isaaniitu iyyuu ijoollee islaamatti dhufanii hundaa'uu kabajna hundaayyuu an qaba akkam haga danda'ame hundumtuu maqaan isaa kabaduun barbaanna. Warri irra jala deemee caffaru kuni warri irra deemee illee fakkeenyaaf talallee deeggaru sanillee deeggaru hundi isaatu waan islaamummaa gadi wanna godhu maqaa islaamummaa kana keessattuu maqaa ijoollee islaamummaatti dhufte kana gadi qabaatiin deemu waan ta'eefi siigaltee hin barbaanne dubbiin kun akkana ga'uyyuu hin barbaanne nuufiyyuu jechuudha. Garuu ammoo dirqamiteeti mucayyoon gaafa miidiyaa kana qalbiin sidhatti rarra'u miidiyaadhaan hafidhattu jedhee kan dhiise ana. Leengadda yuunatti dubbattee turte sagalee naa qabdee turte. Achiin viidiyoo waraabdee asiin ammoo. Tokko maal tokko dhiifama. Kabajuun baay'ee isinii qabnaa isin jaasuma irrattanii hangaruu mataan kun utuu waan futtee bahuti waa dubbachuu akka waan futtee bahuti yaadda. Tokko mee. Ayyaabdi dubbadhu. Ustaaz assalamu alaikum warahmatullah. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Duraan dursee baga dhuftanii isin barsiisaa amantaatii isiniin akkas jechuun illee dogoggora ta'uu mala hafuunaa jedhaati. Waan kana keessaanis qabdanii dubbataa turtanii dheetana mana. Nuti miidiyaa kanarra turreerra hoggaa miidiyaa kanarra turrus garuu wal kabajnaa wajjiniin deemna namni miidiyaa kanarraa ammoo walitti siqee waliin haasa'a. Sumayyaan illee nama miidiyaa kanarra dhuftee jirtu. Dubbiin kun tarii miidiyaa irratti illee ulfaachuu danda'a. Aga isin kabajaan waamamtanii dhuftanii waan hojii irra jirtan qabattanii addaan kuttanii kabajaaf dhuftanii haasaa jirtan kana isheen maaliif nu kabajjee dhuftee naasofne jalqaba irratti gaaffiin isin gaafadhu. Isheenoo hin dhageenye jettanii akka isin hin yaadneef isaaqoon ammaasii gadi bu'ee itti dawwale raqee. Inni dhufuu achumatti haa xumuranuu jette. Tarii haqa qabaachuu dandeessi. Tarii birriin mucaa kanaa bira jiraachuu danda'a. Viizaa isheen eegalte kun jalaa gubachuu danda'a birrii kassaruu dandeessi. Sanammoo nuti keessaan waliin haasofnee hin dubbannu ijoo kot gadi buuna nuun jettee tu nu fudhattee gadi buute nuti gadi buunee keessaan haasofnee rakkoo jiru furuu dandeenya. Maallaqa mucaa kanaallee irraa kafaluu dandeenya yoo dandeenye immoo haqa jiru baasuu dandeenya. Garuu isheenoo as dhufuu hin dandeenye isinumtuu namni guddaan namni barnoota amantaa nama barsiisoo dhuftanii as jirtu isheedhumaan maaliif dhufuu diddemee kanoo kan gaffinu ta'e inni guddaan ustaas kii dhiifama waliin. Ayyee gaafii bareedaadha gaafii bareeda gaafatte. Isa kana amma sa'aatii kanatti allamaan isaanii tuquban qabu wallahi dhugarsiin jedhan tokko isaanii tuquban qabu mucayyoon tun engadda dhuftee dubbii kee akkam gootan jenna waa jalaalleen dubbanne gara makiyya keessatti waasili alaikum salaam warahmatullahi jedheetiin sababni isaa dubbiin lallaaqamaadha ijoolleen asiin viidiyoo waraabaa gabbaatee miidiyaa irratti viidiyoo waraabaa asiin ammoo aanan dubbadhu jedhanii jidduutti rakkanne sii galtee akka nama saa ibidda dhalee sii galtee amma arraabuudhaafillee nama guba dhiisuudhaafillee waan dhalanii akka goonu dhabne bekka amma jarri gara ibiddaatti gara wannaatti achi kunoo miidiyaa kanatti deemu jira waan ta'eef ani lamaan isaaniitu ni dhiiseesin jechuudha. Waan kana ammoo mucayyoo tanaaf sagalee qabee ture asiin dura maal jedheen isii tana sii dubbadhetu mura sa'aatiin irraa deemee jira maal jedheeni yaa mucayyoo jedheen yoo akka tasaadhaa Sumayyaa Tasfaayee naaf obboleettiidhaa miti naaf maalillee miti atilleen sanuma laakiin isiin sun hin baratti tun ammoo ati immoo akka tasaadhaa sin beeknu xiqqoo siidhaa isii irra beekan jettee isaanii isitti daban jettee yaaduu dandeessa laakiin du'aa tokko godheefi ture. Yoo ati haqa qabaatte rabbiin si haa nassaru jedheeni jira.
tanumaan ilaahu tana bira jirtu tanaan haati haqa qabaannaan rabbiin si hanassaru yoo sumayyaan si miitee jiraate sumayyaa rabbiin haa qabu jedheenii jira yoo ammoo rabbiin ati miidhaa jiraatte ati sobdeetiin maqaa ishee balleessaa jiraatte rabbiin si haa qabu isii haadha ansaassaru jedhee jira tana du'aa'ee godheetii fi deemati miidiyaadhaan fixadhaa jedhee kadhiisaan amma sumayyaa masaatii kanatti an sumayyaa tasfaayee quban qabu wala tanallee quban qabu sumayyaa tasfaayee mana isiidha jirti keeruu jirti tunilleen ammoo bakka isiin jirtu an hin beeku lamaan isaaniitu gaaf duraadha wajjin haasa'e isa san ammoo miidiyaatti waan isaan harkifataniif jecha mucayyoon tun harkifatteef jecha sababa saniif jecha ofirraa dhiise barakallahu fiikum akkasi waan amma waan waan ifa ta'uu qabu ustaazaa dabala hin dubbanne akka tasaa ingatan waan akkan jenneef jedheeti ustaazii dhimmi kun ilaa warri kumii jaalallatan kuni akka nu badhettis akka dhagayeettis ustaazii wanni ilaallatu hin jiru dhagaanii waan danda'an godhanii dhimmi kun ustaaza kan inni ilaallatu wanni isin beekuu qabdanu ammas taatu isaan waan kana booda dubbiin yoo hammaate yoo gara biraatti illee deeme akka isaan beekan dhufanii waan irraa beekan nutti manii rabbi irraa jaallatu akkas hubattee jirta abdii nu kabajanii waalaikum salaam nu kabajaniituma dhufanii waan ta'eef gara murteetti deemna oboro turree raasa hin deemanii ilaa Tanda kanatti mufatan hin barbaadu. Sagalee sheer gootee sadhan irratti. Waan tokkotu jira. Waan tokkotu jira. Dhufaa jirti naan jedhaa jira namni naa barreessaa jira obsedhaadha. Waa tokkotu jira. Ragaa ilaal. Sumayyaan ragaa eenyu viizaa hin ergineef. Hin ergineef waraqaan miisajii wanti isin ergitan jiru. Oo viizaa ergiteetti ta'e ragaa fidu. Yoo viizaa hin ergine ta'e maallaqa kaffalu. Kakaaf jinniin as keessatti hin barbaachisu jechuu barbaachiseeran. Viizaa naa baasetti maallaqatti ergite. Viizaa baafteetti itti erguudha. Ittiin ergine maallaqa kaffaluudha. Wanni biraan kakaaneessatti kakatama beektaa tokkummaa yoo birriin fuune jette kakattila malee fuutetti abdii fuuchus yoo amante kakaan kan maali gaashii isa abdii amma fuunaani kakaan barbaachisu rakkoo jiru barree nutti himamee yoo asitti ta'uu baate iccitii yoo ta'e gadi buunaa inaasofnaa wallaahi laayivii kana irratti deebinee mucaa kanaa birrii ammas hin barbaaddu gooneef jechuudha ofii keenya irraa jammarra la'anumarraa guunnee haqa sana baafnee kaanee addaan gallala kanuma bara isaan biraan jiru. Abdi waan sittim anamma viizaa naa baaseetetti na biyyan jiru dhufuuf birrii natti ergatta an viizaa siin ergine tikkeetti siin mur yaa maalii naa baaseera naan jetta riyaati birrii kee sii deebisu malee baasee sii erguudhaan qaba siin ergine taanaan birriin sii deebisa malee akkamittan sii baaseera siin jedhare way garaa koo keessaa dhuftee fudhattamu viizaan sii baheera kana natti dhuftee naa kakattumaa inni kakaanas keessatti hin barbaachisu bara viizaan ati baafte kunuu akkas kana jetta viizaa. Eega viizaan siin ergine abdi birrii Itoophiyaa irraa natti galchite an viizaa siin ergine tikkeettii mure sitti hin ergine maayinnati fudhattee fakkeenyaaf maayinnati kakatture kana keessatti kakaa maaltu fidare anoo siin ergine waan ati natti kennatte anoo galma siin geenye as keessatti kaffaluu malee maaltu jira namanna nyaate yoo ta'e isheen an galchu kaffaluudha shokkaay aboora koobsa abbaa manaanaa ergaa namni dubbachuu itti fufaa nama afaan qabaa irraa idarratti nuuf hiddamu nuuf fiddu. Akkuma Oye. manni seera mataa isaa qabamdi. Isteeppii ittiin deemamutu jira. Namni tokko keessaan gaafatamaa gaafa himatamu. Erga gaafatame booda gama keetiin yoo dadhabame namoota gurguddaa namootatti dhiyaatanitti ergitee jaarsummaan ilaalama. Sanarra darbeera. Laayivii irratti si baasamoo akkasii jedhamee itti himama. Hin furtamoo achirratti furraa jedhama. Yoo didamee as dhuftee tarkaanfii ati fudhattu jira. Erga amma kana immoo saatii tokko saatii lama ol teenyeerra sirra. Erga amma kanatti kabajamuun hin jiraanne tarkaanfii itti aanutti yoo deemame kanuma bara. Isaa gidduu noo jala jiraatti abu darbi woo Haydar. Beektaa akkuma amma leeksira silaa adeemsi silaa wanni tokko sirraa beek adeemsi akkanatti illaa itin waan deemu natti hin fakkaatu sirra beeku amma ustaaz awwal dhugaa dubbachuudhaafi wallahi waa baay'ee addaan naa baasa rabbi umrii sana dheeressu ustaaz awwal jechuun hayyuu guddaa yuunivarsiitii akka addunyaatti beekamu jaami'aa madiinaatti nama amma osoo barataa jiru aga ustaazni saba seenuuf nutti haasaa jiranii haa galatoomanii amna dheeraa akka deeman himaa jiranii amma wanni beekamuu qabu osoo sumayyaan amma hanguma amma ustaaz awwal nutti himtee furmaata baay'ee lafa kaa'uu dandeenya ilaa wanni kun meebii tikeetti viizaa ta'uu danda'a tikeetti viizaa haala ammayyaatiin waan bade deebisuu dandeenya googil gubbaa yoo seenne walii haasofne tikeettiin haga ittiin deebanin malee hin dhumatu tikeettiin xayyaaraa yoo muramee jiraate yoo jiraate waa tokko rakkoon hin jiru tikeettiin sirraa hin danda'a. Haydar
dhaggeeffadhaa Yoo. qorabbeedhaati. Al tokko dabalee naa kenni dhiifamaa hojii. Isaak deen abaaboo darbe. Waa'ee Osoo tikkeetii man irraa dubbanne baasee nu itti hima. beeku. Tuutiin dubbate waan itti hima dhaggeeffadhaa. Jarri abdii Haayidar Abdii bilisummaa warri biyya jirtan waan nu gargaaruu dandeessu laa dhaggeeffadhaa. Beerii deebii mirga kee dhibne beerii yoo jiraatte darbadhu beeriin. Wanni isin nu gargaaruu dandeessan warri biyya jirtan. Mucaa kanaaf viizaan hojjetameera moo hin hojjetamne isa jedhu fagoon naqina. Tikkeettii xiyyaaraa obboleettii keenya Sumayyaa kanaa ergiteetti Sumayyaan. Yoo ergitee jiraatte qo'ee. Hin ergine wanti itti ergamu. Okay, tokkuma dhaggeeffadhu gaa. Viizaa Kairoo sitti maati. Fagoon naqin. Yoo guyyaa jetti sana xoggaa hadhaa maqaa mucaa kanaatiin Ijipti ka jedhu tikkeettiin kutameefii jiraate viizaa ijaan hin argitan kan Kairoo. Abdii Geetaachoo deemeera. Affeereen jennaan. Isaa quba qaba. Ani quba qaba yeroo 7 deemeera. Viizaan namaa kennamu hin jiru Kairoo onlaayiniidha. Tikkeettiitu jalqaba citala. Tun deemin tokkuma maal godha beektaa? Torban addaan Kairoo deemaa jira. Ati guyyaa kana addaan deemaa lattee tikkeettii kutattee ergatta Kairootti. Achuma warri Kairoo fuudhee tikkeettii xiyyaaraa sanaani viizaa si hojjechiisa. On afaan Ingiliffaatiin on arrival jedhama. On arrival. Erga tikkeettiin moo hin ergamne viizaa hin hojjetamne jechuudha sume yoo jira jiraatti. Ilaan dhaamsa tokkitti dhaamen keessaa ba'a. Dhimmuma keessumaa ba'u. Sume obboleettii koo keessaanis si dubbiseeran. Hin dawwalle malee barreeffamaan. Yoo wanni jirtu jiraatte anis akkuma Abdii Geetaachoo akkuma warra kaanii obboleettii kooti ati warra sirraa qooddatu keessaayi. Nama mudata wanni akkasii kisaaraanis nama mudata wanni maallaqni nama harkatti baduun wama danuun nama harkatti mul'ata. Garuu ustaazonni argaa jirta abbootiin keenya abbootiin kee dhufanii jiru kottuuti nu wajjin gadi buusi gadi buufna Sumayyaanis bakka irratti qabdu birrii barbaadde malee haasaan barbaaddu itti fakkaata. Kanaafuu kun dhaamsa xumuraati fixadheera. Beerii deebisaa ijoollee beeriin utuu dubbatiin baate. As keessatti gidduu kanatti wantu sadarkaa kanarra darbeera wanti yaalamin hin jiru. Eessa ture? sadarkaa hedduurra darbeera wantichi ammaan akka nama Sumayyaatti dhiyaatu tokkotti waan tokko wanta jechuu barbaadu Sumi as jala kan jirtu yoo ta'e dhufnee keessaan kabaja keetiin waan walitti dhiyaannuuf kabaja guddaa waan walii qabnuuf dhufnee keessaan si gaafanneera yoo haqni mucaa kanaa dhuguma na biratti badeera karaa ta'e wa'iitiin ilaasa xiiqii keessa wal galcham isa waan ta'e maal fiddi osoo hin taane haqni mucaa kanaa karaa ta'e harkatti badeera amma deebisuu hin danda'u kan jettu yoo ta'e jedhe kottaatii waan jiru waliin dubbannee yoo mucaan kun gargaaramuu qabdi ta'e jedhe hiriyoottan keetii namni miidiyaa kanarraa mucaa kana gargaaruu danda'a garuu mucaa kana gargaaruudhaaf duratti haqni kun akkamitti bade kan jedhu adda baafannee beekuu barbaanna yoo danda'amaa ta'e ammas kabajaan si waamna tarii dhaggeeffataa jirta dhaggeeffatta jedhee yaada kottuuti mucaa kana yoo haqni mucaa kanaan harkatti badeera jettee kan yaaddee ta'ee jedhee hin kaffalla akka inni itti bade garuu dura baruu qabnaadha wanti biraan jiru. Lakkoofsa abbaa warraasii nama naa ergu dhabee bara anamman fida baran silaa bara biricha amman kalfalchiisa rakkoosuma abbaa warraasaa nama naa ergu maaliin nan gargaarta waan akkanaatiin beeriina dubbattu eega silaa dabaree dhabdee jirti wallaahi wabilla isiinuu ustaazannaa dubbata itti karaa keessoo nama addattu isiinuu maqaa ustaazaa qabattee aanaa ustaazatu dubbata jette akka waan xabaqaa wayii bitattee jechuudha sirii galee amma suuraa armeesii feenyu fannisuuf fandee maayiroo Afrikaan qaba beerii dubbadhu suuraa armeesii feenyu fannisuuf fandee maayiroo Afrikaan qaba komentii ila amma gaafa maallaqa kana deebiftutti hattuudha lafa siin gastii keessa jirtutti jechuudha hundi keessan haqa falmaa warra kafalmitan waa'ee haqa falmuutti deebi'a.